carraan nama keenyaa biyya ormaa keessatti carraan jiraachuusaa waa lama. Tokko mirgaan jiraachuu, lammaffammoo erga mirga dhabee lubbuusaa dhabee lubbuunsaallee kabaja dhabuu jechuudha. Waan lama nu mudata. Oromoos ta'e bakka Itoophiyaan kamiyyuu Itoophiyaa jiru miti ree. Hundumtu Itoophiyaatti waamamu biyya ormaa keessatti garuu ulfaataa akkasaatu baay'ee ulfaataadha. Dhiisna yoo jennes keessa jirraa, hin agarraa, hin dhageenyaa, ofiis nama daddarbatamna. Dhiisuu hin dandeenyu. Yoo hin dubbanna jenne akkatti dubbannus dhabne. Maaliif jennaani dubbannee furmaatan argannu. Dhiisnes dhibee nuti ta'a keessa keenyatti. Dubartiin gaafa deessu ji'a 9 garaatti baatte miidhatte deessi. Nuyi garuu osoo garaatti hin baatiin garaa duwwaa miidhannee waan deenyu gaafa dhabnu imimmaan keenya dhangalaasne dhiisna jechuudha. Nan dalagadhaa ufin jijjiiraa maatii kiyyan jijjiiraa jettee biyyaa baate gaafa biyyaa baate duuti na eeggataa, dararamuun na eeggataa, darbamuun na eeggataa, nan beelahaa nan dheebudha jettee hin baane gaafa manaa baane. Nu hundi keenyiyyuu jechuudha. Garuu hireen rabbi namaa qoode malee hiree ilmi namaa walii qoode hin ta'u. Baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii baay'ee waan godhanis nama wallaashisa, waan jedhanis nama wallaashisa. Waaqayyoon isinaa faradu. Garuu hundumti keenya akka amantii keenyaatti du'aa waliif haa goonu. Rabbii keenya waliif haa kadhannu. Kana bichaan nu hawwaata. Dhugaa rabbii an akka kiyyatti kana murteessee hin jira jechuudha. Firarraas firra na gargaarannes fira abdachuuf firri hin jiru. Orman na gargaara jennee orma abdachuufis ormi dhufee nuun qaqqabu. Erga duunee lubbuun keenya baddee akkas nu arga. Furmaata nuu kennuu hin danda'u. Kaawaa maraa keessatti furmaata nuu ta'u rabbi qofaadha. Rabbii keenyatti haa boonyu. Dhugaa rabbii keenyatti haa boonyu. Kan rabbi jiraachisee numaa jiraata. Kan rabbi biraa dhufe immoo silattuu du'ee numa bada. Amma laala caakana qalanii kalee keessaa baafatanii shaanxaa keessa kaanii akka wayyaatti jechuudha. Ilmi namaa Arabas ta'e Oromoos ta'e Amaaras ta'e Tigraayis ta'e saba kamiyyuu haa ta'u osoo lubbuu baatee jiru akkamiin lubbuu namaa balleessaa garaa jabaatee. Dhugaa rabbii an utuun sareetti aggadhu sareen na jalaa baddi. Hantuuta mootoon baqadhu hantuunni boolla shitti seenti. Garaa jabaadheen dha'u. Namni akkamitti lubbuu baatee lubbuu balleessame meetti yaada xiqqooshi. Akkamitti lubbuu baatee lubbuu balleessa. Ulfaatu. Anatti baay'eema tokko ulfaate. Ta'ee akka malkii keenya garagara godhee rabbiin kun immoo onnee keenya illee garagara godhee uumeetu garaa nu jabeessa ta'ee namni beeku. Yaa ijoollee keenya of eeggadhaa. Dhugaa rabbi hadaraa keessan of eeggadhaa. Gaafa sinii ta'uu didu. Gaafa mataa keessan gadi qabattanii hojjettanii misgaanaa dhabdan. Gaafa halkaniif guyyaa sin daddarbatan kana osoo lubbuun keessan hin bahin karaa barbaaddadhaa karaa ittiin mana sanarraa baatan. Harka shurxaa seentanii hidhamuu sinii wayya. Harka jara kanaatti du'uurra jechuudha. Gaafa nyaara sinitti badan. Gaafa yaalii lubbuu keessan baasuuf yaalii godhan kana hamma lubbuun keessan baatutti hin taa'inaa manicha keessaa ba'a baqadhaa. Maa haaxiran ta'e yaaba irraa utaalaa gadi. Ilaaladhaa kaameraan jira kaameraan hin jiru hin je'inaa. Dhugaa rabbi kaameraa yoo sin arge otoo sin baqattanii sin arga. Alabaanan poolisii yoo si qabe na ajjeesu jettanii himattu boossanii.
harka jara kanaatti qobaatti du'uurra harka poolisiitti du'uu wayya. Poolisiin immoo to'atamaa seera jalattuu namni kamuu. Amma laala mucaa kana qalanii kaleeshii keessaa baafatanii shaanxaa keessa kaahanii bakka kosiin jiru kaahanii bira deemanii jedhan. Gaafa shakkanii akkanatti ilaalanii namadha. Namatu keessa jira malee shaanxaan akkanatti hin waxxarameen taa'u jedhamee gaafa ilaalamu ilma namaa keessa jira akkanatti. Kukkutanii kalee keessaa baafatanii miila walitti hidhanii shaanxaa keessa kaahanii bira deemaniiru. Kun egaa kan ta'e Beerotitti. Silaa Beerottu sanattu balaan bu'aa ture. Akkamitti garaa jabaatanii akkas gochuu danda'an? Dhiisnee amala isaanii ammayyuu numa dararu. Kan Rabbi balaa abidda sana keessaa isaan baase, Rabbi isaanii galateeffachuu dhiisanii, Rabbi isaaniif sujuduu dhiisanii ammayyuu numa nama qalu. Maalibboo namni Rabbiin hin sodaanne, namni nama hin kabajne. Ani baay'ee na miidhame keessi koo dhugaa Rabbii. Manni ani jiru anaaf mana akka maatii kooti. Garuu orma hennaa akkana ijoolleen daraman garaan kiyyan nama daa. Waan hin godhuun dhaba. Silaa usuu naa danda'ame mana jiraadhu kana irraa qooda ta'ee amalama jara kana natti tola. Hin danda'amne Rabbi akka kanatti immoo uumne. Kanaatiifuu maal jechuun barbaade of eeggadhaa. Hadaraa imaanaa of eeggadhaa. Keessumaa biyya Beerotii kana osoo deemuu dhiisu ta'e bareeda. Yaa nama keenya immoo itti manii nama dhagahu. Nagaa immoo irraanfanne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu. Ani nagaadha Rabbii galannaa gahu. Nagaa himanna ka'u maal goona sila waan goonu hin qabu. Ulfaata baraa keessa jirra. YouTube ko subscribe like share naa gochuun dagatinaa siniin jedha. Hadaraa amma lubbuun keessan ba'utti eegina. Of qusadhaa, ofiif jiraadhaa, of jaalladhaa, ofiif bakka ofiif kennaa. Yoosin of kabajan ormisiin kabaja bakkeedha. Yoosin bakka ofiif kennitan namni bakkeerra bakka sinii kenna. Kanaatiifuu lubbuu keessaniif bakka kennadhaa. Bakka siniin taane taanaan dhiisaa bahaa. Gaafa isaan biiroo sin geessanii biiroo reebanii achumatti sin deebisan asumatti na ajjeesaa yookiin na galchaa malee hin deebi'u ji'a dida waan fidan hin qaban. Iyya qaanqursaa iyya dhugaa usuu ana ta'e gurra koo lamaan qabadhen biyya walitti baasa. Mana illikki keessa jiru keessa an obsa qabaadheen ta'u. Kanaatiifuu ijoolleen keenya barumsa isiniif haa ta'u. Keessumaa hadaraa biyya Beerotii kanan deemina. Beerotiif Suudiin ulfaataadha garuu Rabbumaan nama eega.